aappii viidiyoo adda addaa feesbuukii fi yuutuubii irraa sekoondii tokko keessatti bilbila keessan irratti gad isiniif buusu yoo barbaadan appilikeeshinii kana gabbuufadhaati itti fayyadama. Egaa daawwattoon kiyya aappii kana akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatina. Aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kana irratti tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii kana irratti gola Oromiyaatti ni barreessanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kajoo jala irratti ni baasirra tura tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kajoo kana tura tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanaan sitti fidaa sololota ikoon sarchii irratti tura tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii kana irratti qubee va daa barreessite achi booda sarchii fuuldura kan kilikni gootu sarchii gootu. Achi booda haala kanaan suuraa kan sitti fidaa suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu. Achi booda aappicha gabbuufachuudhaaf sirra oltaa gaddeemtu manumaati. Achi booda dhumarratti qalama diimaan kan barraa aappiis tuqaa buufadhaa kajoo jalatti daawulood ka jetturti daawuloodii tan suttaniiti. Aappii kana bilbila keessan irratti gabbuufattanii aappiin kun viidiyoo adda addaa kan isin bilbila keessan irratti gabbuufachuu barbaaddan jechuudha. Feesbuuk irraas yuutuub irraas sekoondii tokko keessatti bilbila keessan irratti gad isiniif buusa itti fayyadamaa hundi keessan gabbuufa.